السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليا مسلمة أكم فياني قاكي سني جرتو ما شاء الله تبارك الله بقنا في جراتني قاليوان قاريوان سنين جاء إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت أكما جلانو والله بايتك وان قلبينا وجأسو وانا ما يادسو قدو كان مادر يعني uma gaddaa qofa dhagaara jechuudha. Inshaallah rabbiin khayrii haa godhu. Kan du'e rabbiin caffee jannatal firdoosiin jannata keessaa olaantu wallahi ergamaa rabbiin nuuf haa kaa'u. Kan jiru immoo rabbiin amrii jiraa nuuf haa dheeressu. Rabbii wallahi gadde kana gaha jedhee sa'aatii kanarraa jalqabee rabbiin nurraa haa dhaabu. Yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi wallahi dheen gaddaa obboleettii kan keenya munaa kan namni hundi innaan guddaan sheekni qeesiin hundi nama jaallatu kan namni hundi kabaju dhabnee waan goon dhabnee otuu nu gaddasiirra jirru amma dabalatee obboleettii keenya tokko kaasuu darbiyaa sana nagaa rabbiitiin rafuudhaaf gurbaadha hidhee achii ganamaa midaamiin du'aasii argitee jechuudha. Ammas otuu nu isa kana teenyee gaddinee boonyee akkatti qalbii cabnu deebi'ee addaa obboleessa keenya abdii jimmaa namni wallaalee hin jiru kan nama kolfisiisuudhaan nama taphachiisuudhaan beekamu jechuudha. Abdii diraamaa jedhee tiktookii isaallee jechuudha. Wallaahi nama akkaan kolfee taphachuu yeroo hunda mucaasa biyyii kichuu lafaa reef horka'aa jechuudha. yaa rabbi rakkinuma kana nurraa fuudhi. Kun silaa akka biyyaayyuu gara haadhaa jalaa baatu miti wallaahi. Mucaasa biyyii dhabaa'ee tokko adhallee kunoo gadda isaa dhagahee wallaahi ani maatiree sooshaal miidiyaa kanan dhiisamoon jedhaan ofiin dhawaata bakka feesbuukii irra galee tiktookii irra galee waan gaddaa qofaan tan dhaga'u. Wanti kun go'anu hin jiru. Kamiifuu rabbiin caffee jannatal firdoosiin ollaa ergamaa rabbiin jira hundayyuu nuuf haa kaa'u. Ka jiru immoo wallaahi rabbiin umrii jiraa nuuf haa dheeressu. Maatii jiraa hiriyoota jiraa hunda keenyaallee rabbiin sabirii nuuf haa kennu. Wallaahi akka malee sabirii dhabnee jechuu jirra. Gadda irratti taa'ee gaddi nuuf dabalataa jira. Inshaallah rabbiin guyyaa har'aa kanarraa jalqabee rabbiin gadda nurraa haa fuudhu nurraa haa dhaabu. Isiniin jedhaa wallaahi akka malee waan qalbii nama cabsu. Nuu ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Akkanatti iyyuu jireenyi kan keenya akkatti jiraataa jirru dhiiraan dubartiidhaan wallaahi nuuf rabbiin malee namni nuu beeku hin jiru. Jarri biyyaa uma nu gaarii keessa jiru. Waan nu keessumatti jechuudha yeroo namni dhaqee waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 biyya kana turu wallaahi jarri biyyaa waan namatti tole biyyi kun yookiin bareedee akkaataan jireenya namaa kun bareedee jennaanii namni jiraataaru itti fakkaata malee isa namni rakkatee miidhamee waan hundasaa miidhama ofii karaa hundaan sabaree jiraataarutti jechuudha. Namni nuuf beeku namni nuuf yaadu hin jiru. Gara tokkoon maatii keenya yaadnee ganamaaf galgala boone. Okay, maatiin keenya hin dhuftuu nuun jedhan waan nu dhibu garuu wallaahi numa warra biyyaa ba'eetu walii beeka malee jirri biyyaa tokko nu hin beekan jechuudha. Okay, ganamaaf galgala hin dhuftuu inni ollaa ta'e inni fira ta'e inni obboleeyyan kee ta'e inni haadha kee abbaa kee ta'e jechuudha. Hundinuu yuugaa of beennasi wal beennasi kottuu yogguu jirnuun jedhan otuu nu kanan guuttadhaa kana tafee gara kanaan manan qajeelchaa gara kanaan kana jennee jireenya isa borii kanaaf akka kanatti cinqamnee duukaa fiinnu utuu ilmoon keenya achi teessee nu yaaddu utuu haati keenya achi teessee nu yaaddu utuu hiriyyaan keenya achi teessee ganamaaf galgala nu dheebattu jechuudha. Nu asii birrii duukaa fiinnaa akkuma nu immoo birrii duukaa fiiguu jirru guyyaan hin teessu duutis nu duukaa fiigaarti jechuudha. Qanii lakkaataa daqiiqaa sa'aatii akkasitti lakkoowwattee duutillee nu duukaa fiiguu jirti. Wallaahi rabbiin umurii keenya nuuf dheeressu. Sagalee mucaa munaa tokko dhaggeeffadhe mirreemma silaa ka waggaa darbee sana jechuudha. Waan akkaan qalbii nama cabsu. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Salaamu alaikum. Fayyaadhaan nagumaa jirtu ani immoo lammaffaan beeshii munigoo.
Na dochatu habibti ana. Ammunee koo fayyaadha. Naguma jirtaa si yaademma. Yoon dhufta gaa lammaffaa beerammoodha. Na dochatu habibti qaali. Kanarraa wanti nu baruu qabnu yaa ijoollee wallaahi keessumatti nu warri ilmoo biyyaa qabnu nu warri daa'ima biyyaa qabnu rabbiin nagaadhaan hunduma keenya iyyuu rabbiin nagaadhaan maatii keenyatti nu haa galchu. Yaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Daa'imni keenya akkanatti jechuudha nu yaaddee jetti. Nus immoo akka kanatti ganamaaf galgala isii yaadaa. Gam tokkoon maatii keenya yaadaa. Gam tokkoon asii aramna akka kanatti olii gadi nu fiiskisaa. Kana boriin keessaa ba'a. Yeroo tokko ramadanaatti galla jennaa, yeroo tokko arfaatti galla jennaa, akkas jennee utuu qatarruu jechuudha. Umriin keenya biyya namaatti illee nu dhumuu jira. Qadaan illee akkuma kana gaa rabbiin guyyaa sila nuu kaa'e waa tokko wanti achirraa butu hin jiru. Gaafa qadaan keenya nu geesse achi jirtanii ilmoo keessanitti hin gallee, maatii keessanitti hin gallee, abbaa manaa keessanitti hin gallee hin jedhu jechuudha. Idduma nu jirrutti iyyee nutti dhufti malee akkuma kan ijoollee kanaa kana. Wallahi rabbiin biyya keenyatti nagaadhaan nu haa galchu. Wallahi immoo dhaamsa tokko wanta isinii dhaamu hadaraa. Ani wallahi kalasii wanni tokko iyyuu jechuudha birriin kunis bu'aa tokko illee hin qabdu. Wallahi ijoolleen akka kiyyaa kana biyya namaa keessa turtanii jirtan anumaa wajjiniinu gara biyyaatti fuula keessan deeffadhaa hadaraa. Gara biyyaatti fuula keessan deeffadhaa. Gaaf tokko bo'oon ooluu jiru maaliif maatiin kan keetis ta'ee sis ta'ee ani baay'ee tokko daafichoo jammari'am maaliif yookiin ana takkan tummaatii kiyya yaadu tummaatii kiyyaaf yaadda'u otuu yoo maatii kiyyatti gala jedhee boo'uu waa ta'a yookiin immoo maatii koototu yoo dhuftee jennaan argina jedhanii naa yaadanuu na dheebatanuu waan jalaa ta'u wallahi inni kun baay'ee tokko rafiitii na dhowwee taakoo na dhowwa jechuudha. Ana qofaa miti hundumti keessan akkasiin akkanatti jirtanuu nan beeka. Rabbiin nagaadhaan maatii keessanitti isin galchu. Rabbi yaada keessan muraada keessan isin guftee yeroo dhiyoo keessa rabbiin maatii keessanitti isin galchu. Hadaraa obboleeyyan wallahi gara biyyaa fuula deeffadhaa. Kalasii waa tokko duniyaan kun wallee nu fayyaddu. Silaayyuu waa tokko duniyaan badduudha. Tasuma qalbii namaa balleessite karaa hundaanii rabbiirraa illee nu baafti malee faayidaa nuuf hin qabdu jechuudha. Achi deebi'ee immoo biyya namaa kana keessa waggaa meeqa ogguu jiraannu kun akkanatti tuffatamaa ciiga'amaa baqqaa jechuudha. Ibaadaa'uma kanallee rabbiidhuma hankeetti fuula deeffattee garaa fayyaa teessee rabbiin gabbartee jechuun illee wallaahi mana keetti caala. Maaliif mana keetti qara'uu yoo ta'e illee zikrii yoo ta'e illee salaata yoo ta'e illee wanti hundinuu jechuudha wanti mana keetii siif gahu hin jiru. Yeroo nu dhufne gara tokkoon salaata jammare arabni nu waan ta'e. Akkatti salaataa rullee akkatti bicuudhuma siintinee dhaaru nutu of beekaa nutu wal beekaa jechuudha nu warri biyya namaa jirru. Kanaaf wannaan hadaraa rabbiin nagaadhaan biyya keenyatti maatii keenyatti nu haa galchu. Warra du'an kana immoo rabbiin caffee jannatal firdoosiin keessa nu haa kaa'u. Amma wantanii isinitti himuu barbaadu dhaamsa obbolummaa jechuudha. Hadaraa obboleeyyan rabbii sodaadhaati. Warri tiktookii fayyadamtan warri muuziqaaf jala dhiistanii tiktookiis haa ta'u feesbuukiis haa ta'u yuutuubis haa ta'u isnaappii instaagiraam waan hundayyuu jechuudha. Haappii kana hundayyuu warri fayyadamtanuu namatti muuziqaa of jala gadhiiftanii waan hunda of jala gadhiiftanii jirtanuu adaraa rabbii keessan isinitti tahee ta'u jechuudha. Warri sagalee hankoo kana dhageessan wallahi rabbiin ofirratti sodaadhaa. Muuziqaa sana of jala haqaa ammatu lubbuudhaan jirtanuu akkaawuntii keessan akka munaanuu jettee dheengadanuuf dhaamtee deemte akkaawuntii keessan qulqulleeffadhaa. Inni feesbuukiis inni yuutuubiis inni hundinuyyuu jechuudha. Maaliif yoo hamma waan ka hiree sirra keewwattee deemte waan ka hirii kan kee namni kun maashaallah tabaarakallaa munaa kanaa iddee isinii lubbuu dhabde iddee isin lubbuudhaan nu biraa deemteen gaddina malee iddee akkanatti namni hundi gaariisii arjummaasii akkasiin nama gaarii taate akkasiin nama jaalatamtuu kabajamtuu taate haasa'ee namni hundi viidiyoo irraa hojjetu yeroo laalte bakka isiin kan jannataati duraanuu kan jannataati. Yeroo dhixxeellee viidiyoosii poostiisii waa hunda isaa jechuu akkaawuntiisii jala galtee ilaalte wanni tokko wanti intinis jedhu wanti waan nama gammachiisu waan gorsaa nasiyaa babbareeddu malee wanti tokko bira hin jiru jechuudha. Akkuma kana utuu nu barsitu
rabbiin nurraa fudhate. Kanaafuu naan hadaraa gorsa namaatti illee fayyadamaa. Warri adda kunoo akka kanatti utuu jira amma akka kana asirraa shaaworii wal galchuu ta'e yoo utuu jira akka kana asirraa mee achi garagali mee as garagali jedhu ta'e yoo akkaamti jira silaafis jechuudha. Utuu jira ta'es utuu jira haadha namaa abbaa namaa gara gaggalchaa oolu ta'e isoo silaafis akkaamti jira jechuudha. Akkuma sanatti teessiif silaa hadha namni akkanatti ka'ee utuu jira dannasaa oolu jira taphataa oolu ta'eeti namni akkanatti ka'ee irraa haasa'u hin jiru jechuudha. Kanaafuu innaan rabbiin isin ta'u akkaamtii keessan qulqulleeffadha. Duutii wallaahi jiru akkasiin itti nama irraanfachiiftee dhuftee nama fuutee baatu hin beenu. Namni dhukkubsateedhaaf waa ta'aa hin jiru. Ammas immoo guddateedhaaf waa ta'aa hin jiru. Duriin nu beeynu nama umuriin guddatee irra guddeessa jechuudha kan du'u. Garuu ammaan tana wallaahi subhaanallah ijoollee kichuu qofatti argamaarti. Yoo biyyatti dawwalte illee wanta dhageessu mucaa baludduu mucaa waan akka kanaati ani yaani maatiri kunoo biyya namaa kanallee ijoollee kichuu kana meeqaa tamadhamne amma dheengadda dhiyeenyallee mucaa tokko kan cabareedduu tokko wayi ijoollee isaa akka ta'e hin beeku garuu mucaa sanaa dhiyeenya wayii fuudheedhaan suudiitti natti fakkaata dhiyeenya fuudhe hin turree dhukkubsatee waan ta'e wayii yaalamuudhaaf biyya galee achumaan biyya ga'ee du'ee jedhan. Wallaahi duuti sa'aatii ammaa kana subhaanallah maatirii ijoollee kichuu qofa dargaggeetti kichuu qofa jechuudha dhuftee butuu jirti. Adaraa of ilaalaa, adaraa of yaadadhaa, adaraa maal keessan jiraa, ankun maal keessan jiraa, har'aan tana inni abalutti dhufee utuu anatti dhufee yoo, utuu ana ta'e yoo, utuu ana kana ta'e yoo akkamii isa jedhu kana of yaadannu, adaraa of yaadannu mana keenya isa dhugaa. Manni keenya ni dhugaa inni dhugaa isa nu as teenye amma biyyatti waa hundasaa mana qajeelfannaa qodaa bitannaa maal bitanna jennee jechuudha. Jireenya biyya duuniyaa isii bicuu kun